lafeetu idaanuuf taatanii galatooma ustaazonni ifaajiruunuuf taatanii galatooma ustaazonni tiktokii irraa nu baaftanii galatooma ustaazonni rabbii wal nu barsiiftanii galatooma ustaazonni waan kan keessan himinfitu rabbiin keessan jannataani isiniif galchuun jaa waan isiniif ta'uun garree gabrummaa sammuu wallaalaa bilisoomse nuuraani ustaazotiin ollaayinaa warra markaza diinjaaree ijoollee biyyarraa facaate barbaadee walitti guuree akka ilmoo shimbirroodhaatti tattaa'e ilmi afaani guuree gabrummaa sammuu wallaalaa bilisoomse nuuraani. walaloo simannaa. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuhu. Jalqaba dubbii koo akkam nagaa jirtu keessummoonni martuu ani haa dhufu baga nuuf dhuftanii ustaazota keenya ammas baga dhuftan barattoonni keenya keessummoonni teenya tan gamanaa gamaa baga nuuf dhuftanii hundumtuu yaa jamaa baga nuuf dhuftanii hundumtuu yaa jamaa. Waamicha Islaamaa awwaachuun dirqama isinis awwaattan hedduu galatoomaa yaa hayyoottan keenya hayyoottan jaalalaa isin nutti qaalii kanaaf isin eeyna isiniin qaramtee bara sammuun keenya isiniin qaramtee bara sammuun keenya. Daandii haqaaf dhugaa imaltan fageenyaa sabboonummaaf diinis nuuf taatan fakkeenya warra asitti argamtan gufuu meeqa luftanii ammas irra deebi'uun baga nagaan dhuftanii ammas irra deebi'uun baga nagaan dhuftanii. Nyaataa fi dhugaatiin hundumtuu ni jira mee seenaa taa'aa wanta yaaddan maraa hin dhabdan nu biraa abshiraa keessummoota keenya nuti isiniif jira keessummoota keenya nuti isiniif jira. Waan nu jabaate maraa dafee nu haa laafisu keessummaa miila milkii rabbi isin haa taasisu hundaan akka milkoofnu bakka hawwineen baanee hanga asirra jirru obbolaa diinii taanee hanga asirra jirru obbolaa diinii taanee. Guyyaa dheeraa ture qalbiin nu hawwitee badaa achi geenyaa jettee nu shakkitee alhamdulillaahi kunoo itti geenye har'a walitti dhufne bakka tokko teenye har'a walitti dhufne bakka tokko teenye. Shukriin ka rabbiiti kadiin nu barsiise firii hojii keenyaa ijaan nu garsiise isatu nu fedhee keerii nu qabsiise keeriin keerii olii tawhida barachuu karaa islaamummaa aalima gaafachuu karaa islaamummaa aalima gaafachuu. Aalimni aduudhaa aduu dhiyaa barii darajaa aalimaa inuun beeku gariin osoo himuu baate aalimni keessanii halaala haraamaa maalitti beeytanii isaantu nuu ibsee eega rabbii guddaa meenaa galatoonfadhaa bakka jirtan hundaan meenaa galatoonfadhaa bakka jirtan hundaan. Ustaazota keenya jazaan keessan guddaa dubbachuun danda'u hin barreessa jedhus iddoon naaf hin gahu rabbii waan jaallate isiniif haa ta'u duniyatti diiniin galma guddaa gahu akiraa firdoosin ergamaan wal gahu. Akiraa firdoosin ergamaan wal gahu nagaaf rahmanni irratti haa bu'u nagaaf rahmanni irratti haa bu'u. Alhamdulillaahi baga gammaddanii barsiisuuf barachuun hedduu ta'abdanii bu'aa ba'ii hedduu keessa as geettanii. Huruufa hadiisa quraana rabbii ulfaataa buustanii qaamaa qalbii keessan isa deebistanii halkanii fi guyyaa asirra teettanii jannata haa ta'u akirri keessanii jannata haa ta'u akirri keessanii. Jabaadhaa barannee fuulduratti deemnaa kana bichaa mitii guddaa hawwiin keenya diin keenya barachuu fidhannee haa kaanu akka sahaabotaa hanga biyyee taanu yoo asirraa deemne asitti hin dachaanu mee har'uma jabaannee lafaa olaa kaanu mee har'uma jabaannee lafaa olaa kaanu. Nama meeqaan nu biraa bobba'ee nutu dhaqa malee jarri waa dacha'ee duniyaa bichaa familee dheerachuu rabbi nun godhini waan dhufneef dagachuu wamaa khalaqtul jinna wal insa illaa liya'buduun nun jedhe gooftichuu jabaannee diin keenya qarrifaan qabachuu yoo duraan laafnillee jabaachuu har'arraa isa qofaan deemna duniyaa tanarraa isa qofaan deemna duniyaa tanarraa. Asirratti dhiisa annaamsa kiyyallee dhiifama naa godhaa yoo waa balleessillee har'a guyyaan keenya nasiyaan teessanii hodhaanarraa hodhaa maayikiin keessanii turtii gaarii jedha hunduma keessanii turtii gaarii jedha hunduma keessanii. Walaloon tiyyaa tana fakkaattii walaloo tana dhageeffadhaa affeerraa kootii sabskiraab godhaa laayik godhaa maatii tahaa isiniin jedha buleenti qaqqaaliif gaggaarii isin jaaladha onnirra.